بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحزن الله بالإسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنيتي يا كبجمو ومما ربي كبجمو غا إرجع ربي خيسني قرآن ربي خيسني واني سنف دوادا قلبي قدون دبرتين قلبي قدو ديرتي قلبي قدو قبد تكايو قدو قبدو تنكرورا قبد علمون نما قدا تنقلينسي خيستين دوئن تنقلينسين جامين يوكان كنقلينسان جامين dhimma gurguddaa dhaggeeffatti dhimma gurguddaadha dubbatti dhimma gurguddaadha karoorfatti qalbiin duute garuu tajaamte garuu waan maalayaaniidha waan guddoo goote waan ma'anaa qabu goote haram guddiftee ulfeeyfattee gabrummaa shayxaanaatiif kuftee of azzabdee namallee azzabdee maatiillee azzabdi. Tanaaf hawwaniif manguddoon dargaggoo fi shamarran sheekan keenyaa fi daa'iin ulamaa'iin arrahmaanu alal arshi istawaa jecha rabbiin keenya Allahuun je'e dhugoomsitanii diiwtu gootanii jecha rabbii keeysanii qur'aana rabbii keeysaniitiif ragaa bahuun Elias Shabadriye welcome mashallah si daanyut istinaa gorfawallen jecha rabbii keeysaniitiif ragaa baatanii gara obboleeyyummaa tokkummaa diin islaamiitti jechi rabbii jecha nama wal dhabsiisuu miti jechi rabbii jecha nama walii galchu jecha nama wal jaalachiisu nama jiddutti jaalala gadi jaaru jecha rabbii diduun dhugoomsuu diduun akka ibiliis nabi aadamiif sagadi jannaan jecha rabbii didee mormee maleekummaansaa guddinni isaa kan isan fayyadin ibaadaan inni barameeqa godhe isan fayyadin rabbitti dallansiisee darbe sanii jechuudha. Jecha rabbii diduun abbaan jecha rabbii arrahmaan alal arshi istawaa rabbiin ifiin je'e rabbiin bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin ifiin je'e ifuma isaatiif galata galfate rabbiin galata namarraan barbaanne kan abbaan barbaade dhimma isaatiif yoo galata galche galata isa biraa argatu jazaa isa biraa argatu rabbiin eenyumarraa dhimman qabu jechuu kiyya gabrootan isa gabbaruu dide kana hunda dhabamsiise gabrootan haaraya mooticha uummachuu dandayu kanarraas warra diddaa godhe qabritti gadi guuraa jiru duniyaa irratti hiyyummaadhaa fi balaa fi lolaan jaamummaadhaan dhadhamaasee dhalaa fi dubartii sosoon jaamne daare isaa jiru jechuu kiyya warra isaa tolees qananiisee itti tolee duniyaa irrattis aakhira irrattis mooticha jiraachisaa jiru mootummaan isaa yoomumaa tanamaan muudamte osoo hin taane tanamaanis buutuu miti kana sirritti booniiti qalbii teetiin dhugoomsi sirritti hubadhu jechuu kiyya mootiin si namoomse mootii safaaxaadhaati miti jechuu kiyya akka kanaati warroottan dhugoomsitan hundi keeysan dargaggoof shamarran
ميديا قبا جتش ربي خيسن ني دقوم ستن ربي نور خيسن دنيا في الآخرة أكيسني إبسو نور ربي وان دقوم ستن في قرآن ربي نور شكمو مت نور شكمو مت أكما هاسوتو أكما هاسوا هارفني ني ناسا وجوت أكما هارفة لا أكا واللسان ني ناسا وجوتيس أكا رابر ني ناسا وجوتيس أكا وركوباتا باتوني ناسا وجوتيس أكا شيني ني ناسا وجوتيس أبان فدك الدنيا تنا قباني ناسا وجوتيس كن ستايل سنندت ستايل من بيني إنكابو أنتف ستايل هندت قصة بربادت ستايل دريو ماتيو برباد وان فيتتيتي ستايل هندت لقوم هذا وان فيتتي إفا It's not easy والله فادامتي jecha rabbiin dhugoomsu jechuun jechi sun bayaana guddaa nuura qaba nuurri rabbii ka shakkamuu miti quraanni rabbii nuura shakkamuu miti nuura qulqulluu walalaa waraqaadhaa miti waraqaadhaa miti haala sii salphatuun sitti as fidee sitti garsiisee malee rabbiin booda garuu dubbii jajjabaadha quraanni kun quraana barakaa sii qabu قرآن رحمة في رزقي سيكابو رزقي برام بربادين تجار ما برام بربادين جنة برام بربادين عمري ديرنا بربادين قرآن ربي والله لا شك في ذلك يا شمر ربي يتيا ببردو درجو بيتيا ببردو تنسيهم أنا بليس كيس نامني أبدا قوان جره إسنيني مبيخ حالو مفيتت فيتن عارفتها فيتا وان بربادنتها إنيو مچالا نعرفة ورا عارفة جوكان إنيو مچالا درية دان بيبدا نياتي غارو درية ربيتي درية رسولي خخرا شيطان تنما يامو سنتاني خخرا رحمان تنما يامو درية وليلا ما درية غتاتي درية رحمان خخرا رسولي تنما يامو درية زنانغوني درية حكنا مانحني قوا هند بيخو خستايلا هند بيخو كان ما ولي قالوا بيخو خشرين ببلفني كان شيطان انتم سينمي ديادان دين اسلامي تدولن بني درية حريفة خبدا انتين درية رحمانتي اكاخيا خانت السايلا خانا قبادو amazing تاتا وانتي في درية رسول تهي درية دين اسلام تهي حالا ايزي تينين سيهمي هاي امغا حاسو خيي جو دبيتين دي بربي نو حامل كيسو يسنون دغا اكمل غلطوما دا اكمل غلطوما ام بكدوغا فارو ربيتين غمدا بيخ فارو تيجا فارو ربي تينغا مدان دمي خيا فارو ربي خيا نا فارفا مودا ناو بيرتي فارفا مودا فوان تكن دلغو ديركا ما خيا وان تيكو فافين دلغا دلغون قبا همان نمتت سينان دوني دلوتا خيا فجراتشي اما سينا غندا خيسا وان تيكو شودا ميتيغا وان غرغدو بررا برت جرات دبينا ما غرغدا تيكا غدا ولي غلچتو namni faaruu jaalatti yeroo matakkalleedhaahu haqa rabbii murteessuu hin dandayu nama jiddutti kara tokko gora haqa dabsa namni beekamtii jaalatu dhugaa rabbii dubbachuu hin danda'u dhugaa rabbiitti irraa daba namatu waanaan ja'a ta rabbitti citee hin dubbatu yoon akkana jee namatu na wanta ja'a yoon akkana jee namatu tana ja'a yoon akkana jee namatu wanta na ja'a lubbuunsaa gabrummaa namaa jala hin baane malaan nyaataadhataa faarfatee bulaadhataa dhiirkoleen ta'u dhiira ifitti ammantummaa qabu rijaala rabbiin ta'u namni faarfamuu jaalatu an faaruu rubii takkan ga'u faaruun isin na faarsitan faaruun an isin faarse faaruu qofa osoo hin ta'in faaruun isin faarse
lubbuudha wareegaanin isinii mirkanse wareega lubbuutin sitti kanne qaama kiyya sirratti nanaafe yoo faaruu ta'e taatee taafaa waa barreessitu namoota takka I don't care about semi garuu jecha rabbii dhugoomsi wanni nan barbaadu akka ati jijjiiramtu qofa akka anis jijjiiramu qofa hanga lubbuun jirru seenaa gaarii dhaloota keenya shamarran keenya kanarraatis ilmaan gaarii rabbi isinii kennuu ta'a dhiirateenyaas ilmaan gaarii rabbi isinii kennuu ta'a jiruu gaarii rabbi isinii kennuu ta'a daandiin rabbiin kun baallama naa galeeti kaniin isinitti haasa'u osoo rabbiin baallama naan galiin abadan isinitti haasa'an rabbiin kun akka ummata kiyya isinii kana moosisu waa hunda isinii taasisu rabbi baallama naa galeeti waa hunda akka isinii kennu garuu jecha isaa kana bayaana nuura dhaggeeffadhaa dubbiin ta duraaniitiin addaa sirriitti dhaggeeffadhaa isinii ulamaan gurguddaan dhaggeeffachaa jira waan ta'eef ni beekan waan ta'eef mallattoo isaa ni beekan bara baallamee wajjin bara quraanaa himee fi wajjin rabbiin gabricha isaa dhiheesseeti jira rabbiin soba hin qabne akka bifa jeesaniin sifa barbaadu rabbi dhiheessee jira fudhachuudha aadamin fudhadhu jechuun hin danda'amu jechuudha nabiyya laadam nabiyyummaan isaa isan baafne ulfinni isaa hangafa ta'uun isaa isan baafne laal rabbiin yakka inni goonan fuudhee aangoo san irraa fudhate isaa summi hawaas ambiyummaa san irraa mulqate darbe ibiliisis maleekummaan isaa isan baafne kanaaf ittaqillaa gara islaamummaa gara diin islaam yoo namaan tahaa barbaadde akki miidiyaa irraa oofamu wallaallummaan ati mataa keessatti naqattu shafaaxaan kun wallahi gaafa qabinni rabbii sitti dhufe yookaan waa takka sii godhuu hin danda'u kanatu hiyyummaa fi rakkotti nu hambisee jechuu keenya kana sammuu teenyatti shafaaxaa godhaa jiran yaa obboleeyyan kiyya warri nu gubbaa sirbee nurratti diraamaa dalagu kun eega shayxaana jalatti gabrummaa shayxaanaa jalatti nu kuffisan booda nasaaraan tun akkana nu gubbaa sirbitii miti akkana nu gubbaa sirbitee kanatti hafar gootii mi rifeensa kana wallahi wabillaahi ilkariim shayxaanaatu isaan kana gubbaa maaliif nu munaafiqoonfatanii daandirraa nu baasanii miti isaan jala yaa'u jirraa miti aqiidaa teenya keessa ho'i jirraa aqiidaa isaanii hordofu jirraa miidiyaa kana hundaan irratti dhiichisaa dhajaan shayxaanni gammachuudha gartee isaan jallifne jaanii nurratti dhiichisan nuti gartee lafa nurratti dhiichisaa jiran eegasii gartee hangi lafa ta'uu didee jalaa ol ka'e isaanumaa wajjin galaf ja'a if dhiisee jechuu keenya nuti bohaartiin teenya salawaataa fi quraanul kariimi bohaartiin salawaataa fi quraana caalte faaruu rabbii caalte wallahi dachii fi samitti ni barartaa miti hanga feete yoo jette hiji wallahi wabillahi ilkariim hin jiruu hoo ana wallisaa guddaa lama kanatu sin jedhe ana wallisaa guddaa keessantu isin jedhe yoo dhaggeeffattanoo eesilaan garabbi namarraa akka kiyya kana cufuutis weegaa wanta guutaa akkatti ho'i jira suutuma suutaan alatti gartee islaamummaan tala islaamaa taatee balleessu osoo hin taane akka arifatin siime isuma sanuu nama laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jeetu sirritti sirbuu beeka waan irraa sirbuu beeka akkatti sirbuu beeka jecha dubbatu beeka isuma sanuu sagaleen kasaa turre mi'aawu maaliif rasuula if keessaa qaba waan ta'eef allahu if keessaa qaba laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jee jira baalagillee taanaan durriyyillee taanaan namuma qalama rabbii tuqe wayya ja'an namuma allah jee wayya ja'an hayyee kabajamtoota hawwaniif manguddoo haadha teenya abbootii teenya tan addunyaa tana gubbatti argamtan rabbiin isin nutti laffaatanii jiruuf jireenya keessan nurratti fixattanii daalachoo itanii nu babbareechitan
ربين دنيا في الآخرة نور إساتين إسنا بريتشو يرونجو مقا ربي كيسن كبجما الفاتا واسع الله ودود الله متين الله قريب الله مجيب ربي سن أمتي سن كالكته نولي سن را خلقتين يروتو موتم ما إساتين بركة إساتي في رحمن نساء رسول جالتني رت إسني وجين هابو ويرونجو آمين جتشوداني أكسمت كبجمتوتا ببردو ربي في رسول جالت الله ذكرت رسول صلوات يادت صلاة في قرآن ربي جالت ببردو عادتي يا درقا قوف شمر ربيتي يا الفاتو كبجمو نقايني ربي كيسني الفاتا مالك الملك ذا الجلال والإكرام موتيتش كيسن كادسن كبجو سنجالات كان رحمة سني كابو كان فيا سني هجتنين كان سني كنه كان رفسه سن كاس موتيتش كيسن كان قدافي ركو كيسن كيسات سني وجين جيرو موتيتش أبدي كيسن تي قريب سميح ودود رشيد موتي قمتشو قلبي تيسنيتي في جالل قلبي تيسنيتي أحد موتي وهندر رقراء اسني فلاف موتي تشكنا كم ملايكان ميك فارسني جچو تاني سيب سودة لبن موتي تجچاولي أحد موتي تشكنا موتي أنبيان هندي فارسني هندي ساني فاروسا دلبني دومن واسع الرحمن موتيتش علماء إني قدان عالم كنا فارسني فارو إسانيتين دلبني هندي ساني قراغا بليدا قلن جالل ساتين قبتاني موتي فارو علمي نماجو كنا قلت الله كيني باري وسير رحمة حبيب الروح جالل لوني تينيا متين بركان سابق كجرتنت أرحم النساء بكجرتنت أنا اللي اسن اللي هذا كابو يرون جو مقاسا كبجمادان آمين هاي كن برجوما كيا كبجما دبال موتي غارا أنا قد سبرنتما في بورنا أنا أدابلتمي the great United Kingdom الرأي كايرو جتشورا اندوفي دبنتون مال جتشورا نيغلتي سني فكاتي بروبليما نوتو في التفداجة كتاب نرى دبتشو ديم نكون problem and solution books جاءما إنكم قرآن الكريم قصهن دين قرآن الكريم كن قصمهن دا solution and the problem جاء rakofi formata jechuudha rakofi formata jechuun nabiyalla Yunus nabiyalla Yunus alayhi salatu wassalam akakiyen kiyya yookaan akakiyen keeysan
solution ifi fideeti problemas ofirratti fide lal dalila wajjin nuura lal amma nuura sii gallakkiseetiin jira ajollatti dhaggeeffadhu kun nuura jaama quraan waan ifu osoo hin taane qalbii teetirratti ifa haasawa nanaasa'urraa waan lubbuu teetirraa ifu sani ni ifa nuura jechuun isaa bayaana akka dubbii namaatii miti an dubbii ilmi namaa nafsiyyaa isaarraa haasa'u tana hashara shifutti isiin lakkaa'u miira kan koonaan tuyxu madaatan toonaan tuyxu dubbiin ilma namaa dubbii rabbii fi rasuul malee isin akkasuma miti naaf hin galtu dubbiin ilma namaa kun durumaa naaf hin galtu nafsiyyaa isaarraa waan haasa'uuf madda hin qabdu galmaas hin qabdu walii gallee I love you my people አማርኛ ነው የምትሰሙት እንግዲህ እመጣበታለሁ ውድ ወንድሞቼ ሙስሊም ወንድሞቼ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን ከልቤ ነው የምወዳችሁ በዱንያ ብቻ አይደለም በአኺራም ከልቤ ነው የምወዳችሁ አከብራችኋለሁ ይሄኛው ዘር ነው ብዬ ሳለያችሁ ይሄኛው ይበልጣል ብዬ ሳለያችሁ አላህ እንደፈጠራችሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ እናንተንም ያላን አንቢያንም ያላም ዑለማንም ሼኮችንም ያላ ፍጡራን በሙሉ ክርስቲያኑንም ሙስሊሙንም አላህ በፈጠረው በሙሉ ካላ ተቀብዬ ወዳችኋለሁ መላእክቱንም ጅኑንም እስኑንም ጋራውንም ሸንተረሩንም ሰማይና ምድሩንም አላህ እንደፈጠራቸው በሙሉ ወዳችኋለሁ ካላ ጋር አሚን እሺ ነለገይ ፈዳ ሶሉሽና ኢፍቲ ፊደን ነብይላ ዮኑስ ፕሮፕሌማስ ኦፊ ፊደን rakkoos ifitti fidaniiti probleemaas ofii fidatanii jechuudha. Dubbii kaayiroo haasoo inuu malee kan bakka jirtu dhaggeeffadhu. Rakkoon takka ifiif nutti dhiftiidhaahi. Rabbiin yoo isiniif rakkiftan malee rakkoo tokko isinittiin fidu kanuun jee Allahu kijiba tokkollee hin sobne. Rasulli keenyas jecha Allahun jeenuu fi murratti tasuma nun sobne. Rakkoos kayfitti fidennuy jennee amanuudha qabna akka eenyutti. Akka kiyyee keenya Nabi Yunusitti. Yoo kana jechuu baanneen furamnu. Yoo kana jenne garuu Rabbiin dhaggeeffadha. Dubbiin harka dhaynee namatti ol qabachuudha miti. Silaa harka ilma namatti ol hin qabannu har'aan tana nuti Rabbitti malee. Dhaggeeffadha. Rakkoo guddaadha harka nama jala nu qabachiisuu nu jennee beekuudha qabna. Rakkanne jechuu qofa osoo hin taane waan irraa rakkanne beekuu qabna. Dhukkubsanne osoo hin taane dhukkubsattoota dhibee isaanii beeku ta'uu qabna. Maalirraa akka dhukkubsanne akkasii achi qorichaan argannu waan ta'eef laalaasawa. Dhukkubsachuu malee uummanni dhibee isaanii hin beekne. Uummata dhukkubsatoo osoo hin taane uummata ofitti taphatanii jechuudha. Dhukkubsataan dhibee isaa beekee qoricha argachuudha qaba. Ifa. Rabbiin isin sodaatu dhugaa isinitti himuudhaaf dhugaadhaan bilisa baatan. Tasa dhugaan nu aarsuun qabu dhugaan furmaata Rabbiitti dawaadha waan ta'eef Rabbii isaa tana qaddaree isin furuudhaaf jecha kana isiniif qaddaree suuratul Yoonis isinirratti qara'aa jiruun isinii kakadhaa. Suuratul Yoonis isinii furmaata dubbii kaayiroodhaati. Ka bakka jirtaniiti. Ayaanni kun mujarraba. Ifa nuuraan isinitti dhufe. Nuura qabadheetiin isinitti dhufe dukkana. Qabadhee isinitti dhufne. Yoo gara nuura Rasuul dhuftan, nuura Rabbii dhuftan,
نشفا أمتن دنياتيس يوم موغر الرسولان رفنو جتن إبليسي وجين شفاء أبدني دكنا خيسا قبر ماسا والإنجراتني لما نراتو كفلتني يتشو إفا دبي قباب دودا biyya kaayiroo keessa warri jirtanii fi bakkayyoo bakka jirtan obboleeyyan kiyya obboleessi keenya kan nurraa akirame rabbiin biyya hambaa keessatti nurraa akirame rabbiin jannata isaa haa kennuu fi jannata isaa keessa rabbiin nuuf haa qubsiisu jiru biyya ofiitirraa bahanii kaayyoo ofiitiif bahanii osoo kaayyoo ofii san biraas hin gahin lubbuu nama keessaa fuudhee rabbiin biyyaayis si baasee biyya hambaa keessatti osoo ati Ameerikaan dhaqa Awustiraaliyaan dhaqa jettuu biyya teetirraa si baasee osoo achiis hin dhaqin umriin tantee jidduma tanatti akkanatti haftee qabrii lixuutu jira. Kun qadara rabbiiti eenyumti nu mormuun danda'u kan kulli nafsin zaa'iqatal mawti jechuudhaan nurratti mirkanaa'e mootummaa isaatii waan ta'eef aamiin jennee fudhachuu qofa. Mootummaa rabbii eenyumti nu mormuun danda'u. Laalinni Ameerikaan dhaqa jee biyyaa ka'e. Biyya isaarraa ka'e. Ijoollee hedduudha. Ijoollee teenya hedduudha. Shamarranii hedduudha. Suudiin dhaqa jettee biyyaa kaatii tun baharuma keessatti osoo achi hin dhaqin rabbi hambisa. Taanis ni dabarsa. Eega dabarsee bahara san dabarsee boodammaas Yamanumaa fi Suudii tana jidduutti ammaas qadaratti fidee achumatti hambisa. Laal bakka yaaddeef hin dhayne bakka irraa kaatetti nafne asitti qabrii seentaa jechuudha. Laala obboleeyyan kiyya. Kanaaf nuti hamma nama taanetti namummaa keenya beeyne yaa shamarran haadhatiyyaa yaa dargaggoo abbaa kiyyaa rabbii keenya jalatti yoo mataa qabanne rabbiin keenya mataa ol nu qabaa shakkii tokko illee hin qabaatina. Yoo nuti rabbii keenya jalatti mataa gadi cabne miskiina jechuun yeroo hedduu an miskiina hamma isaa beeku hamma ofii beeku isiniin jeetin isiniif himaa. Rabbii kiyya jalatti mataa gadi cabaa. Azaaba sanis waan hin dandeenyeef, adabbii isaatis waan hin dandeenyeef, da'iifa waan hin ta'eef, rakkoo duniyaatis waan hin dandeenyeef, rabbii kiyyatti quufee rabbitti quufee isaan rukutamuu, isaan jibbamuu, waa tokkollee walii gallee miti shanyitiyya. Laal Abu Yaasir daa'ii keenya welcome Abu Yaasir Jimmaa hundi keessanuu shanyitii kabajamu. Gaa gurbaan keenya kun obboleessi keenya kun obboleeyyansaa baay'ee biyya Kaayiroo keessatti dhumanitti makamee jira. Osoo Ameerikaa fi deema jee deeman biyya isaatirraa ni bee as keessattis jireenya nagayaan jiraanne lubbuu ofii dhabee qabrii lixee gara rabbii isaa deeme rabbiin achitti mindaa isaa haa kennuufi. Dhaggeeffadhaa namni yeroo hunda nuti kamseetan yeroo hunda gaddi kunis numa darbayanna gaddi kunis numa dabreenna. Obboleeyyan kiyya akkuma gaddi dabrutti gammachuunis ni dabarti. Guyyaan kun numa dabreenna guyyaan gaddaa kun numa dabrayanna. Akkuma guyyaan gaddaa kun dabrutti guyyaan gammachuutis dhufeetuma darba ni dabra. Guyyaan hin dabarre guyyaa du'a teetii qofa guyyaan sun
guyyaa kullu nafsin zaa'iqatal mawti jechuudhaan sirratti narratti maleekaa irratti ambiyaa irratti jinnii fi isnii irratti bineensa beeyladaa hunda irratti mootummaa rabbiitiin mirkanaawe kan aamiin jennee fudhannee Allahu akbar jenneetti saganneedha. Guyyaan gaddaatis dhufee dabra, guyyaan gammachuutis dhufeeti dabra. Ifa kan hin dabarre Allahu qofaa. Allahu hin dabarre Allahu jiraataa ta'eetti irkadhu. Inni kun qabrii teetittis sirkooteeti hoggaa qabrii kobaasi kaayan nuura keeti. Allahu keetiin gargar haala tante abbaa kan kee dhiisi Allahu kee jala deemu. Dubbii jabduudhaan si himaa beeki. Allahu kee jaaladhu. Itti cetiisa kana. Itti bodi. Obboleeyyan kee hiriyaa kee dhiisi. Allahu ji. Jaalallee godhadhu. Jaala godhadhu. Akka inni jaalateef itti si dhiyeessutti itti dhiyaadhu irraan fagaatin. Waan feete godhi. Itti irraan fagaatin. Inni jiruuf jireenya keeti sinqii siif dhaameetiin jira. Sinqii guddoo sii dhaameetiin jira. Kana duuba rabbiin obboleeyyan keenya kan Keeniyaa jirus biyya Suudii jirus addunyuma tana guuturra jiru hundi keenya gammachuu tokkollee hin qabnu. Rabbi gammachuu isaa tan duniyaa fi laakiraa rabbiin nuufaa fidu. Garuu akkitti rabbi nuu fidu yoo soleshina keenyaa fi probleema keenya amanne qofaa. Solution and the problem jechuun dhaggeeffadhu beekumsaa walaba baanaa. Rakkoos nuutu ofitti fida jechuudha. Furmaataas nuutu ofii fidaa jechuudha. Kana jechuun Nabi Yoonus rakkoo ofitti fidanii furmaata ofii fidanii jechuudha. Qalbii Nabi Yoonus Rabbi nuuf haa kennu. Kana jechuun biyya Kaayiroo keessatti, biyya Suudii keessattis, biyya Dubaay keessattis, biyyuma addunyaa Ameerikaa fi kana hunda keessatti, Awurooppaa keessattis nuti waliif gaariidha. Dhaggeeffadhu. Rabbiin maal nuun jee hanga lubbuu teessan caalaa isin waliin jaalatinitti, hanga lubbuu teessan caalaa isin waliin kabajinitti jannatan seentan je'ee Rabbiin rasuulaa fi maleeykattis jinnii fi insittis rasuula irratti mirkansine. Rasuulli asaabaa isaaniitii wajjin maleekaan isirraan dhugoomsine. Isinoomaa dhugoomsuu diddan obboleeyyummaa tana. Duuba Rabbiin jannatan seentan nuun je'e duniyaa hoo akkamitti milkooyna, jannata duniyaa hoo akkamitti seenna. Ati kana ni yaaddaa. Tanaaf milkaa'uu dadhabnee deebi'ii guddoodha. Hay nuti wal kabajnaa biyya guutuma jiruu baqattummaa keessatti koominiitiif danda'a ta'e tokko ni qabna. Faranjiin nama jaarmaya hin qabne, nama tokkummaa hin qabne furmaata tokkollee hin gootuufi. Nuti gaarii walii yaadna. Zinaa goona, haqa walii saamna, miidiyaa kanarraan sharrii babal'ifna. Dhugaadha moo dhugaa miti? Rabbiin maal nutti balleeyse? Nuutu rabbitti balleeyse. Yeroo hunda rakkannee malee maaliif rakkannee? Kaayiroo qofaa miti, hunda keenyatu balaa keessa jira. Dhiisi kana. Balaan kun maaliif nutti dhufeedha? Balaan kun Rabbiin nu zallameeti. Nuutu of zallamee nutti dhufe. Shakkii tokkollee hin qabaatin jechuu kiyya. Booneetiin barcuma kabajamaa Rasuul Amiin irraa sitti hima. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Biyya Kaayiroo san keessatti, biyya Suudii keessatti, biyya Dubaay keessatti, bakka iyyumatti nuti seera Rabbiitii fi haqa Rabbii eegaa jirra. Hamma muraasa
akka gartee gabbaanee hiriira baanee namatti harka ol qabanne sanitti walitti dhufnee salaata rabbii raka'aa lama waliin salaannee dirretti baanee yaa rabbi jiruu baqattummaa tana keessaa nu furu silaa jennee sagannee rabbiin nu fura moo nun furu rabbi moo ilma namatu nu furmaata ilma namaa rabbiitu nuuf ammara silaa rabbiif san sagannee maaliif hoggaa rabbii jennee masgiidatti akkasitti waliin geenye dhugaadha moo dhugaa miti yoo dhugaa tanarra walii galle suuratu yoonus nuuraan sii fidee dhufee sii kenneetin si biraa deemaa yoo nuura kanan fudhadhu jette waggaa irraatiis sumaachii boo'uun sitti deebi'a osoo na dhukkubuutiin dhufee sitti haasawa yeroo waa'ee keessan dubbadhe na dhukkuba akka malee na dhukkuba akka malee na dhukkuba dhibee kiyyanumaaf rabbitu beeka yaman keessatti wanni hojjetam akka badii keenyatiin rabbiin keenya waa takka nun goone ni ta'uu bannamoon ta'uu bannuudha akka nabiyyoonni sitti ni ta'uu bannamoon ta'uu bannuudha furamuudhaaf kasi furo UNHCR irra hiriiratti baate osoo hin ta'in Allahu suuratu yoonis kanatti qara'inaan jee kana ifa bakkayyu inni jirtu dhaggeeffadhu wallahi wa billahi alkarim kunoo rabbii Allahu kana achi yoo furmaanni jiraate ani isa sumaan jira waggaa 100 irraati insha Allah waliin laallaati yoo rabbii kiyya achi rabbii jiraate isin fure mee abbaan fedhe isinaa furu ta hidhamtu malee ta hiikamtu laaltanii mee isin humna teeysanii fi aqlii teeysanii ni fura jecha furmaata kanaan achi cimseetiin isin hubachiisa kana yeroon isin hin juushanyiti ya kabajamto jaalalaa fi kabajaadhaanii mataa kiyya nan gubina madda dhibee teeysan dubbachuun dandeeysan dhugaa himuun dandeeysan ni rakkanne oromoon akkana ta'e abalu kana ta'e akkana taanee malee kanaaf rabbiin keenya akkana nu godheettanii gadi deebitanii akkana biyyoon sanitti furmaata ifii kennuun dandeeysan nama gubdan dhaggeeffadhu rakkina sabbaata ofitti fidaa furmaata sabbaata ofii fidaa ja'a beekumsa addunyaa kanatu ja'a saayinsiin kanuma siin ja'a quraaninis kanuma siin ja'a kana jechuun laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min azzaalimiin jechuudha laal furmaanni kana laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min azzaalimiin jechuudha furmaanni dubbii kaayirootis ta'e dubbii yamanis ta'e dubbii keeniyaatiif fi dubbii oromoodha laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min azzaalimiin jechuudha furmaanni islaamaa guutuun dubbii gabaabduudha kana kan jee Allahuudha hin ja'u jechuun yakka guddaadha balatti kufuudha kan sitti hime kun furmaata dawaa qoricha ittiin furamtuudha qulfii tana kanatti kenne rabbi Allahuudha itti kenni jee feetu fudhadhu feetu dhiisi I don't care about me ifa dhugaadha moo dhugaa miti wal jaalataniisi wal kabajanii wal kabajnaa jaarmeeni qabnaa kaayiroo tana keessatti balaa meeqa miidiyaa tana gubbaan ummata bal'aa kana saba kana hunda ka wareerse isinii miti nuu miti akkana wakanaami amma gaa nabiyya Allah yoonus akkatti furaman aqlii qaba nabiyyiidha nabiyyummaan isaa anaafati nabiyyumma qabnaa imaanaan ka nabiyya Allah yoonus ni qabnaa kan anbiyyummaan isaatu isan baasin dukkana sadii keessatti rabbiin bahara keessatti isan waale akkumaatti bahara maddii jirtanitti akkuma isin bahara irra yaatanitti laal dukkana sadii keessatti awwaale gurbaa kana biyya isaati kaarraa isin awwaaltan biyya kaayirootti obboleessa keenya kana biyya isaatirraa ni bahe bahara tarkaanfatee ni dhufe kun dukkana jechuudha osoo bakka yaadessanii isin ga'in carraan isaatti dukkanaa'ee dukkana qabrii lixe qabriidhaan nyaadhu gadi jeeni rabbiin